Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi daawwattoota kanaaf jira jirtu isiniin jecha har'a maal qabattee nu dhufte jechuun keessan oolu har'a piraankii qabadhee isinii dhufe piraankii wayii mucaa hiriyaa kiyya tokko irratti dalaguuf hin deema. Yaadni piraankichaas maali jechuun keessan hinaafu yaadni piraankichaa kaleessa galgala gurubbii gara nama jahaa godheeti haadha warra kiyyaa jedhee ammas ijoollee shamara gara nama afurii godheetiniin gurubbii walitti hidheeti narratti bilbilee yoo narratti bilbileetiniin jedhu isilleen keessa jirti isin immoo jechuun bakka barnoota deemtee jirti barnoota jechuun yuunivarsiitii baratti kanaaf isin barnoota har'a eegalte jechuudha guyyaa qidaamee irraa kan eegalti ganna baratti jechuudha kanaaf sababa kanaa gurubbii walirratti hidheetiniin inni waliin haasofnee sa'aatii gara lama akka sadii waliin turre ijoollee wajjin isin soba haasoftee nu biraa baate akkamitti erga nu adda irraa isin baateen booda narratti barreessitee ammallee ona irraa baatu jetteetini lolaatiniin turte achi booda immoo nasi achi deebisuuf sababa kanaa wallollee akkamitti ati gurubbii walitti hidhee shamara waliin akkanatti lafa dhiittaa jettee isiidhaan wallollee ati maal jettee gurubbii walirratti hidheedhaani yaadni piraankichaa kana fakkaata waan inni jedhu immoo kan walii ilaallu ta'a hamma dhumaatitti na waliin tura isiniin jedha amma irratti bilbila. Bilbilee fi jira. Hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa? Alhamdulillah. Wallahi alhamdulillah nagaa kooti akkamitti jirta? Wallahi alhamdulillah anis nagaa jira akkamitti? Wallahi nagaa maaltu jira miti maal abboo waan hin taane nagoote jechuun amala isii osoo beektu ati maal jettee gurubbii walirrattiidha maali meeramaan wallahi sa'aatiin edda akka malee irraa deeme kanaaf gurubbii walirratti hidhame san argitee sababa saniif akka malee loltee akkamitti ati edda dalagaan kee kana yeroo maraan olaan irratti waa hin argamneef ani shabakaan kan hin qabu ati saalii namni afur akkanatti dhalaa walitti qabdee dhalaa wajjin lafa dhiittaa maali kuni wanna si dara iddoo baga si argee kan jettu achirratti wal lolle beeyta. Saniif eegaa jechuun isin nurraa baate akkas nu wajjin soba gasaa lama akkas haasofteetiin nurraa baate miti nullee immoo ergisiin baatellee immoo hin turre achirraa miseejjii naa keette beeyta miseejjii isillee seenee laallee boodarra telefoona deebisii naan jette yoo telefoona si achi deebisee bitiniin jedhu akkamitti waan akkanaa dalayda maaliif gurubbii walirratti hiiteetiniin argitee wanni ati achirraa gootu gurubbii waan walitti hiiteef sababinumaa wal gurubbii walitti hiiteef maali dhala mataan eessaa fiddee achi keessan itti akkana goota kan jettu baraa buuftee kana maraa namni sitti fideetiniin natti fideetiniin jedhe si argitee hin beeytallee haadha malee sillee akkamitti maal jettee gurubbii walirratti hiite osoo nan gaafanne yookaan immoo sitti bilbilte odoo sitti nimne silleen immoo argitee kalee fideen gadda bakka nitorkiin jiru jirti waan ta'eef odoo sitti nimne akkamitti waan akkana dalaytaati. Ani jechuun akka kiyyatti rakkoon qabu bar isitu amma laali namni kana godhe si namni gurubbii walirratti isi dhala mataan eessaa fiddee ati fi dhala maal wal jechuun maal walirraa qabdanii wanni ijoollee irraati qabdu maali nama afurii achi keessa jira maaliif ati gurubbii walirratti hidhee wanni ati dhalaa wajjin nallee itti fiddee argitee edaa waan ofii dalagaatiin hin jirtu na argisiisuudhaaf akkanatti jira jettee sana agarsiisuudhaaf fiddinallee gurubbii keessa na galchite dalagaa hankee baga argee dhugaan hin dhokatte argitee dhugaan hin turti malee hin dhokattu rabbiin argitee dhugaati jeefa baasetti niin jira edaati wanni yeroo mara telefoona narraan kaafneef telefoona keebis jedhuuf kanaaf jetti. Itti mee jiraan jechuun mucaa hiriyaa kiyyaattitu bilbilee kayoo san argitee achi keessa jiru ijoolleen dhiiraa jechuun isuma qofatu jiraayyuu kanaaf isatu sirratti bilbilee gurubbii hidhe malee anuu quban qabuu jennaaniin amma
gara baadiitti jijjiiruudhaaf deemta kun amma waan amansiisu miti wannummaan ati argite yaa situ akkana goysee yetti bar amma ka hiisise sihee inni maalitti na beeka telefoona kiyyallee itti kennitee kajoolellee kasitti kenneete ni argite akka hidhu ka godhe sihi malee isaa miti ka hidhe isa ta'uu inni argee jira garuu wanni namni kana goysee tiniin jedhe inni nan beeku argite inni nan beeku ani san beeku lakkoofsi kiyyan beeku namni fuudhee itti kenneete ni kana godhe dalagaa kiyya argite na argitu ifa na haba'u jettee tiniin wanni ati kana dalayde argite na aarsuudhaaf kana dalayde yoo kanan barbaanne taate maal goota natti taphatta maal goota amma aga sa'aatii meeqa sa'aatii afuritti rafe akka isillee barnoota qabdii barnoota irra eegalti wallahi sa'aatii ganama jechuudha subii irratti hin deebine subiidhaan ganama gara barumsaa deemte waan ta'eef atin beeytame jechuun amala isiini beeytamiti akka isiini hagama kana jaalatullee hagama akka bakka naa qabdullee anillee akkasumatti akka jaaladhu isini beeyta amma rakkoo qabda mucaatii fi mucaan sunillee rakkoo qabdanii akkamittuma akkana waan maaliif dalagamaa jechuun ana gurubbii yoo akkasillee ka barbaadan taate jechuun maaf natti himinaa malee dura callistaniitiin dhalaa guurtanii naa fiddanii waan dalagaa keessanii waan dalaydan dhala maan tun eessaa fiddanii bara akkana abboo bar mucoo ijoolleen akkana fira keenna wanni jedhu hin jiru isin eda argitee waan hin taane dalaydanii ati dalagaan kan kee kana yeroo mara telefoonni kan kee wanni biizi jedhu yoo asitti bilbileetiin hin jedhu eda ati ebalutti haasa'e akkana birankii dalagaa jira wanni jetteetiin hin nasobduuf dalagaan kan kee kana baga dalagaa kan kee argee ani garaa qulqulluudhaas si jaaladhe eda ati garaan kan kee lama jetti obboleessa kiyya dhiise akkuma godhu amma bar neerallee itti bilbilee jira reefu tana neeraan itti bilbilee neeraan kaaf telefoona irra cufti ana amma akkuma godhu maaliin godhu jechuun mee wannummaan godhu bar filannoo dhabee amma laal waan kanaaf jechuun yoo dhugaa sitti macaqas yoo argitee anaaf isiin wadhabbiin akkanuma telefoon isiin kaaftu iddeetiin argitee wadhabbiin kun ka itti fufullee ka ta'u taate sababni si maaliif argitee akka nama tokkotti si jaalladhas akka nama tokkotti si kabajallee garuu waan kana osoo nallee hin gaafani amala isillee ati jalqaballee keessanii beekta waan akkana dalaguu kan keetiif hedduu na gaddisiisa dhugaa dubbachuuf kanaafuyyu an amma barama furmaanni maalidha beekta amma sana osoo hin taane furmaanni maalidha maal godhuu qaba yoo sirraa kaaftetti bilbili sirraan kaastu malee bara obboleessa lolli lola jechuun bilookii si godha argitee dura nama akkanaa sin seene ati nama akkanaati jechuun ani hagama kan jaaladhullee hagama gabootaa isii qabullee jechuun isii dhabeetiin akka jiraachuu hin dandeenye beeytaa miti in kaaftu telefoona amma jechuun irraa yoo kaasuu didde telefoona maas irraa kaafte miti maal taate yeroo kan argitee waan irratti yoo waan irra hin jirre neeran bilbilti bara achirra teette biyya teettetiin neeran irratti bilbilti beeyta
مالي في أرى وف إداتي kanaaf akkasi beektaan amma waan godhu tokko illee hin jiru kana mara fayyuu sababni sima maal godha waan godhu hin jiru. Akkasi ayyee tole biraanki sirra dalage biraankiidha biraankiidha biraanki sirra dalage dhiifama. Wallahi la wallahi jechuun isilleen nama akkasiiti miti aguma fedhe jechuun abbaa fedhe jillee waasee nama shakkii qabullee miti jalqaballee amantiidhaan ka ture yoo ta'e ta'e jedhama amma biraankiidha malee waan maan ta'uu hin jiru jechuudha. Inggodo malee jechuun anu osoo san taate biraanki sin godhu ka biraanki sin godhu ka beektaa osoo san taate anu biraanki sin godhu keessumaan bilbileetiin isitti hima malee kuni biraankidha isilleen akka mala akkasillee akka hin qabnetti atis dhibbatti beektaa jecha akkasii isilleen nama akkas jedhuu miti isiin waliin haasofnee maashaallah ijoolleen akkanatti jechuun yeroo tokko waliin taphachuun anu osoo waan torkii hin qabneef malee taphni isaanii hedduu namatti tolaa jettee eegarraa argitee barnoota qabdi waan ta'eef anaaf atis deeme jenneetiin irraa argitee deeme jennee baasni malee raacufattee ijoolleen akka isiin deemtee gizee raftu maaliif barnoonni eegalaa guyyaa sanbatallee boqonnaan qabdu waan ta'eef sababa sanii akkasii siin jedha kanaaf ati dhiifama naa godhi siin jedha wanti akkasii akka hin jirre atis dhibbatti beektaa yoomillee waan akkasii hedduu kennatti hin argamus hin jirus. Inta uyyuu siin jedha malee. Aye dhiifama naa godhu keetiif hedduu galatoomi daawwattoota noo maal jettaan silaalaa jira waan ta'eef. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi daawwattoota kanaaf bilbila jirtu. Akkasii dhiifama godhee jira biraankii ajaa'iban irratti hojjetee jira garuu ani baay'ee aaree jira silaayin dhiisuu garuu odoo akkanas kan ta'u taate sababni ana ta'ee jira jechuudha. Maraafuu dhiifama godhee jira isinis dhiifama godhaa fi sabiskiraayib sheer laayik gochuu hin irraanfatina isin jedha. Baay'ee. Ayyee hedduu galatoome. Kabajamtoota fi daawwattoota kiyya akkanatti biraankii ajaa'ibaa hiriyaa kiyya irratti dalageetti ni jira. Isin jechuun nama akkasiitii miti nama mala akkasillee qabu miti maashaallaadha. Hanga walitti dabalamnerraa guyyaa tokko hedduu kennatti wanni takka hin jirtu alhamdulillah akkanuma rabbiin fixan haa baasu argitanii warroota fakkaataa akka kennatillee rabbiin wal ta'ii rabbiin haa kennu isiniin jedha. Share like subscribe gochuudhaan na jajjabeessaa. Like share subscribe gochuun keessan immoo anaaf familii guddaa ta'a kana daran akka dalaguuf na jajjabeessa waan ta'eef na bira dhaabbadha na gargaara isiniin jedha amma viidiyoo baatee walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.